Caaltuu dhimmi Suudii Arabiyaa eenyu faa ilaallata jettee yaadameeti? Na ilaallata, sillee ilaallata, isallee ni ilaallata, xiqqaa guddaa keenya ni ilaallata nama waan taane qofaaf. Wanni Suudii maaliif akkanatti lammiilee Itoophiyaa irratti roorroo fi hidhaa garaagaraa gaggeessuu danda'a? Maaliif yoo jettan yoo ilmoon takka diqaalaan dhalattee qushaashatti darbamte Itoophiyaa, yoo namni tokko mootummaa tokko yookaan wanta takka balleesse Itoophiyaa. Amala uummanni Itoophiyaa Suudii Arabiyaa keessatti qaban naa himime. Uummanni Itoophiyaa jechuun namni Itoophiyaa nama saba biraa ammatee jiraatu dalagatee kuulii isaatiin jijjiiramuuf baane malee badii takka qabaanneeti miti. Mootummaa Abiyyiitti waa balleessinee. Caaltuu teenya uummata Suudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiraniif maal godhuutu nurra jiraata? Iyyuu fi nurra jira. Warreen paartii garaagaraa sababa paartii garaagaraa deeggaraniif achirratti sababa paartii garaagaraa deeggaraniif jechuudha uummata kanaaf sagalee ta'urraa qabbanaaniif takkiinuuf duuba deebanii takkiinuu hifataniin maal jettaanati? Warra Abiyyi deeggaru maneedhaa san keessa jira, Abiyyi deeggara jee galchaa jira. Mee sammuu keessan banadhaa yaa uummata warra paartii adda addaa deeggartan uummataaf sagalee ta'a piliis. Uummanni kun dhumaa jira, maraataa jiran. Egaa caaltuu teenya uummata diyaaspooraa aktiivistootaa fi warreen dhaabota garaagaraa biyyoota garaagaraa jiranii fi addunyaarra jiran diyaaspooraa fi aktiivistoota Oromootiif maal jettaan ati waa'ee uummata Suudii Arabiyaa kana maal jettaan? Arabaa kana keessa jiruuf hiriira baatan ni salphattanii. Uummata kana yoo dubbattan ni xiqqaattanii. Nama akka keessaniiti moo dirqama hiriira bahuu yookaan sagalee ta'uufiin aktiivistoota hayyoota malee hin taatu. Nama maneedhaa biyya Itoophiyaa keessa jiru malee uummata biyya Arabaa keessa jiruuf sagalee ta'uun hin taatu bari hiyyeessa. Humaan balleessine bar mootummaa wajjin wanni balleessite akka hin jiru jijjiiramuuf biyyaa ba'e. Yaa uummata iyya waliif sagalee taha nama. Hayyeegaa caaltuu teenya asitti argamtee gaaffii deebii nu wajji godhuu keetiif hedduu si galatoomfannaa. Dhumarratti uummataan wanti ati jechuu barbaaddu mee? Dhumarratti wanta ati jechuun barbaaddu maaltu jira? Geessan please viidiyoo tana share godhaa bakka hunda keessa facaasa. Please.